sammuu kan kee bara sanaan hiitee deemuu hin dandeettu. Senegal akka bara sanaatitti abadan deemuu dandeettu. Ilaalchi kennas akkas ta'uu hin danda'u, adeemsi kenna akkas ta'uu hin danda'u, wanti nu walii qabnu akkas ta'uu hin danda'u. Okay, bara sana keessa dubartiin akkamitti jiraachaa turte? Cunqurfamaa jiraachaa turte moo sigalee mirga isii eegsifattee jiraachaa turte moo amshee waggaa 30-40-50 hojii jiraatanii du'anii bichaa beeytan malee mana san keessa bultii san keessa hintalli dhalaa sun yookiin jireenyi sun akkamitti akka turte hin beeytan jechuudha. Hin beeytan. Sigalee dhugaadha. Yeroo ammaa kanaa fi yeroon sun garaagarummaa qabdi. Yeroo san mirga namummaa ofiitu ofirraa mormattee dubbatuu hin dandeettu dubartii yeroo sana keessatti. Tamam. Yeroo ammaa kana keessatti garuu dhugaadha. Jaalala keessatti wal sobuun, wal shawwaduun hin jira. Namni wal shawwada yeroo ammaa kana kanumaayyuu tasgabbiidhaan. Sigalee wanta onneen tanteesiin jettu qofa osoo hin taane, waan onneen digrii 99 si dhahatte qofaaf osoo hin taane, sigalee tasgabbiidhaan sammuu keetii wajji wal marii gootee, bultiin tuni abbaa manaa kiyya kun abbaa ilmaanii naa ta'uu danda'a. Jireenya kiyya keessatti na gammachiisuu danda'a. Hagam takka jireenya kiyyaaf gammachuu naa kennuu danda'an dirqama laallamuu qaba. San arguuf immoo keessattuu yoo namni halaala irra taa'ee halaalatti jaallata. Halaala irra taa'ee halaalatti bultii ijaarrata. Gaafa bultii sana walitti fidanii nama tokko ta'anii mana tokko keessa jiraachuu eegalan faallaa walitti deebi'an. Eegale. Faallaa akka walitti deebi'an. Maaliif hiree waliin beekan? Eegale. Waliin beekan. Wanti miidiyaa irratti waliin haasa'aa turanii fi jireenya riilii waliin jiraachaa jiran sun wal fakkaatu dhabdi gaafa san. Gaafa kana yookiin ilma takka argatanii walirra yookiin ilma lama walirra argatanii akkuma sanittuuyyuu bultii sana diiganii jechuudha. Kana hundaayyuu ka fide maalidha? Tokkoffaa osoo danda'amee nama namarraa fagoo jiru wajji jireenya bultii ijaaruun dhiibbaa gurguddaa qaba. Dhiibbaalee san nama sammuudhaan bilchina qabu qofatu keessa tara malee namni akkanumatti wama jaalateef qofa bultii sana galmaan ga'u hin jiru jechuudha. Hin ulfaata. Baxxaamitu ulfaata. Maaliif namni fagoo irratti jireenya bultii yookiin jireenya jaalalaa qabu sammuun isaa tasgabbii hin qabdu. Kana beektaniis yoo nama faayidaa sirraa barbaadu ta'e ati barbaaddee aartee dhiistee mira keessiin eegu waan itti xiyyeeffate qofaaf yeroo kenna waan ta'eef baay'ee si cinquu dhabuu danda'a. Wal dhabuu dandeettan. Wal jeequu dhabuu dandeettan. Kun immoo jaalala dhugaas hin jechisiisu. Sigalee. Kun jaalala dhugaas hin jechisiisu. Maaliif wanta wal dhabiniif, wanta walii loliniif, wanta ilaalchi keessan akka tokko ta'ee sitti mul'atu ta'eef jireenyi sun itti fufti jechuu hin dandeenyu. Shuftii akka namatti rakkataa jiru. Hin jira wanni akkana laalama amma hundi keessanuu onnee teessan amma bahee dubbataa jira malee hundi keessanuu onnee teessan keessa madaa wayiitu jira jechuudha. Madaa wayiin dhabdani. Yookiin abbaa manaa keessan irratti madooftan yookiin haadha manaa keessan irra madooftan yookiin fikiranyaa yookiin yoonni nagar alle ሰው ልጅ ናቸው ሲገለ habibi taa'ii gorsa kennaa jirra wanni geemii nutti ergataniif hin jirtu. Ohooy geemii nutti ergatan sa'aatii malee sa'aatii amira keessa galee haasa'u geemii nutti hin ergatina. Bismillahirrahmanirrahim. Sinigale kanaaf wanni ani isinin jechuun barbaade maalidha? Akkuma fiiganii itti dhaqaniin wantoonni if hundi jaalalas hin ta'u. Wantoonni ifan hundi bultis hin ta'u. Bultiin የተደጋገመን ፌስቲቫል ጋለች ረጋ ጀቴ ሲገሊ ሰሙ ከንኬቲ መሪ ጎቹ ሲበርባችስቲ ኦኔቴ ኦሶንታ አማ ነምኒ ጃላለ ኬስ ጀሩ ቤተን የሮ አማ ከነ ጎርሲ ኪየኩኒን አርሳ ማነ መዘጎተኩ ጎርሲ ኪየኩኒን አርሳ ማከጃይ ባነት ያረማሊ ፊቢተኒ ወጥ ኦኔን ኢሳ ጀቱ ማሊ ዋን ሰሙን ኢሳ ጀቱኒ ወጂ ወል መሪን ጎዱ ማንተ ይጀቹ ሲገሊ ባርቆ ሶማ ነመ ተኮ ሶማ ኬስ ኢሳ ኩን ዲዱ sammuun isaatii fi onneen isaa osoo waliin simatiin jechuudha. Waliin fudhatiin kan jaalala jedhee kan itti deemaa jiru jira jechuudha. No akkas ta'uun qabu. Wallahi wanti sammuun kan keessiin jedhu kun waan dhugaati. Wanni onneen bichaan qabattee deemtuun dhugaa ta'ee hin beeku. La'innu gaaf tokko wayi idaayaanni gaaf sanatti dhagahamaa ture sun yaada akkanaati yaada jedhu sammuu kee keessaa fidda gaafa wayi.
Sigale. Kanaaf fiidee wanta intalli sun gaariidha siin jedhaniif uttaaltee intala san irratti uttaaltee buute taanaan uttaaltee nikaa itti hidhattee fuute taanaan borummoo situ keessatti booya. Borusitu keessatti irir jedha sigale. Wanta ebaluun sun intala gaariidha siin jedheef wanta ekaleen sun intala gaariidha abboo fuudhi intalli tun si jalan tarini. Baraasu manastirni ayyo. Akkamitti ati manastirii nama tokkootiin jireenya kee madaaltaati. Ta'uun qabu. Ati laallatuu qabda. Yoo akkasiin jedhan nama gaarii namni hin barbaanne jiru as fiddee ofitti as fiddeeti itti haasofsiistee yaada isii irraa hubachiistee sigalee hagamta akka yaada qabdu irraa laaltee manastirii keessan keessa galchite laaltee intala san fuudhuu qabda malee wanta ebaluun sun bari intala rabbiin sodaattu intala akkasiiti jettee ati bultitti seentuuf hin jiru. La'innu ofillee cinqite isillee cinqite sigalee namni yoo waliin hubatin ilmi namaa akka loowwaniiti miti amma loowwan 12 15 16 loowwan 100 moona tokkotti naayite sigalee faaguloo jala keettee biraa gadi baata ilmi namaa akkasii miti. Ilmi namaa akkasii miti sigalee ilmi namaa akkas ta'uu hin danda'u. Sigalee yaa galatoomii abbee ilmi namaa akkasii miti. Ilmi namaa yoo wannummaan xiqqoo isii wal faallessite walitti diina ta'a akka walitti garagale jechuudha. Gaafa walitti garagale immoo wal miidhutu dhufa sigalee wal miidhaa san keessa waa hedduutu bada kaayyoo sin harkaa bada amma namni tokko dalagatee jireenya isaa ol oofatee dalagateeti gaafa bultii wayiititti seene yookiin seente wanni dalagate sunillee harkaa gaddeebiti moraaliin isaa sunis hin tuqama sigalee yaa nama tokko hin ta'a jettee itti seentee akka hin ta'a jettee laaltee itti seente sanitti yoo hin argatin jisti moraaliin kan kee daambish ta'a. Yeroo muraasaaf hojiin ati hojjettu yaanni kan kee hundi si harkaa koofaa sii galeemi. Gaafa kanaati gadi buutee jirta jechuudha. Deebilee takka gadi buute. Gaafa kana immoo miidhaa birootiif of kennite. Kana hundaa dura manastirii namaatiin jireenya keessan hin laalina. Manastirii namaatiin. Nama tokko hasoo isaatirraa waa baay'ee hubattan. Ilaalcha isaatirraa waa baay'ee hubattan. Anamma isin dura taa'aa jira. Biyyaansi yoo xiqqaate farsantii muraasa wayii yaada kiyya hubatuu dandeessan. Galee yoo xiqqaate jechuudha. Kanaaf nama tokko adaduma itti haasoftaniin adaduma yeroo kennitanii yaada isaa irraa hubattaniin eega jireenyaaf barbaaddan. Jireenya jechuun gaa waan guyyaa takkatti seenanii addaan bahanii miti jireenya kun. Akka amma ijoolleen yaada hin qabne ijoolleen argitee lafaa dhufaa jirtu tan sammuun isaanii bilchina hin godhatin seenaniitu mana tuttuqanii wal biraa deeman kanaa miti. Kun immoo gaafa mooraalii keessi dha'u jira. Gaafa sitti dhagahamu jira har'aa miti har'a. Isin hundi keessanuu tarii har'a ijoollummaa keessa jirtanii carraan waan akkanaa kana keessatti ganazzabuudhaa xiqqoo tahee argama. Wallaahi jireenya har'a jiraachaa jirtan tun. Jalqabarraa kaastanii waggaa 20 geettee jennaan wanti ati waggaa 20 galmee jireenya keetirratti galmeessaa deemtu gaafa ati waggaa 40 geette gaafa ati waggaa 50 geette gaafa ati waggaa 30 geette of duuba si deebisti jechuudha. Tamam of duuba si deebisti. Har'a laaluu qabda. Har'a jireenya kan kee kaatee tolfattu. Har'a sa'aatii kana jireenya kan kee kan itti tolfatuu dandeessu. Banagaraachuu wanni tokko yoo itti seenne just xaarree itti lafaanii waan tokko yoo nu harkaa badan nutti dhagahama. Waan sana keessaa yoo baanee of sirreessinee ofii kenna kana yoo jabeessinee dhaabbanne tani galee gara leebilii birootitti achi ce'uu huyyuu waggaa 2 waggaa 3 nu gaafata. Waggaa 2 waggaa 3 nu gaafatu sun jireenya keenyarraa waggaa akka hir'isne beeka. Jireenya jiraannu kana beeka. Waan addunyaa tanarratti dhufneef qabna bara. Tani galee wanta addunyaa tanarratti dhufneef qabna. Gaafa asirraa deemnutu jira mootu sini galee jireenya kana keessatti takkee jireenya kee sirreessitee fooyyessitee bakka wayititti argamuudhaaf yaali. Takkee jireenya maatii jireenya ilma keetii sirreessitee addunyaa tanarraa lixuuf yaali. Saniin alatti maqaa qofa asirra galmeessitee deemuun kan kee sirrii miti. Warra si duuban dhufu jenerali si duuba jiruuf ijoollee si duuba jirtu saniif mooraaliin ta'u jechuudha. Galee
Cacataan amma isinitti mul'atu kun wanti amma isinirratti amma sooshaaliillee jira. Kaa soshaalii kana keessa namni cacataa keessa jira beeka namni ofii yaadatu amma isaa kanatti ofii yaadatu dhalaaf dhiirrillee ima jenna malee ofii yaadataa hin jirru isinii galee. Bakka yeroo ammaa kanatti cacataadha kan mul'atu. Wanta keessa jiru kana nu mul'ata garuu ila jireenya hin taanetti seenanii jireenya ofii booressanii keessa boorra singilummaadhaan yeroo kan kee dabarsuun gaariidha. Biyaansi yoo xiqqaate ilma abbaa hin qabne guddistu yoo xiqqaate sammuu kan kee firii gootee hojii fi hojii keetii irratti xiyyeeffattee rakkataa gargaaraa jiraachuun waan guddaadha. Nama hin taane wajji jireenya keessa jiraattee yeroo kee ofirratti gugurra jechuudha. Hin jiraattu ture hagam jiraatta addunyaa tanarra hagam jiraatta hanga jiraattu san garuu nama kiyya nama jetteen itti waliin deemaa jirtu san. Ani seetin eenyu dubartiidha. Abbaa mana kiyyaa wanni jedhameef maaliif? Wanta maatii kiyyaa wajjin hin goone abbaa mana kiyyaa biratti godhaame abbaa mana kiyyaa ta'anii qabatuma waan falli gaallosuudha. Akka an barbaadu hin jiraame akka hintala isaatitti na kunuunsu na qabuu danda'uudha qaba. Atillee immoo abbaa mana keetii san eega rabbitti si dabalee eega rabbiin itti si fide immoo እንደሚፈልገው መሆን አለባቸው። akka inni barbaadu san ta'aafi akkas yaa waliif amanamuun wal jaalachuun jaalala kennuufin kabaja kennuufin dursa ilmi namaa jireenya kana waliin guutuu godhee ofuu danda'u kabaja. An akkasitti yaadaan xiqqoo amala dhiirattu na keessa jirallee dhiifama. Kabajni yoo hin jiraatin jireenya hin jirtu jedhee nama amanuun. Eegale kabajni yoo hin jiraatin jireenya hin jirtu. Maaliif kabajni jaalala caalti. Namni tokko yoo sin kabajne bakka deemtu kamittuyyuu jaarsa kee bichaa miti bakkummaan deemtu kamuu keessatti yoo kabaja namummaadha, kabaja dubartummaadha, kabaja eenyummaadha yoo hin argatin bakkeen jirtu sun akka wanta qullaa wayitirra dhaabatteeti miizaan hin qabu jechuu kiyya. Abbaa manaa kee yoo ta'e yoo atis kabaje yoo innis kabaje yoo walii hubattan si galee namni hin balleessu miti. Ilmi namaa ni balleessa. Si galee ilmi namaa nama ta'ee kan hin balleessine hin jiru. Ni balleessa namni garuu immoo badii ofii saniiti hin barata. Namni badiirraa hin baranne immoo doofummaa keessa jira mataan isaatuyyuu. Immoo waan balleesseefillee jireenya san diiganii facaasanii biraa deemuu osoo hin taane manastirii tasgabbii qabdu takkaan wal ilaaluun wal eeguun bareeda. Jirtuu doktor jirra. Doktorri isiniif kennina bakka san nuti ammatti barattuudha. Baay'ee ishee. Isinii galeen dubbiin kiyya isinii galaa jiraame my family isinii galaa raame. Yaa isinii galuu qaba. Sirriitti waan nan dubbataa jiru kuni biyaansi yoo xiqqaate bultiin nama tokko diigamurraa akka baraaramtu barbaada. Yoo xiqqaate jechuudha. Namni wal jaalatu lamman dhugaadhaan akka waliin deemu barbaadan. Haganadha wanti na keessa jirtu isinii galeen. Arabaa laata saafruun dhugaa nan qaanfachiisina an doktorummaan fudhanne dhiisaa tasaafruun ishii galatuumaa garuu kabajanaaf qabdanirraayi. Annaa doktorummaa ani isinii kenna laala nama hawaasa kiyya kan hordofu kanaa kennan isintu naa oli waan ta'eef akkasii gama jireenyatti yoo deebinu jireenyi kana qabdi. Wantootaan gamma haasa'a turre kana qabdi. Ilmi namaa erga ta'e rabbi samuunuu kenne waa hindi sana wanni rabbi nurra kaa'ee waa ittiin madaalluuf jimaa akkanaami ittiin haa madaalluuf ittiin jireenya kennaa sirreessinuuf alaamaa ittiin dhufneef keessatti haa guuttannuuf. Kanaaf nama kamiyyuu taatanii bakka kamuu jiraattanii dhugaan dhugaadha. Jireenya dhugaa barbaadda taanaan nama dhugaa filadhu. Nama dhugaa wajji deemtu, nama si madaalu, nama siif bakka qabu, nama siif kabaja qabu, nama siif respect qabu filadhu. Inni dhiirallee atiin shamarallee jechuudha. Namni wal kabajee yaada isaa kana walis qoodatee si galee haasawatti namni amanu jireenyi isaallee akkasuma gammachuu qabdi. Akkasuma immoo umriilee dheerata. Namni waliin mari'atu, namni bultii keessatti waliin tuffan. Isinii galee amma siin jiran namoonni tokko jira ammas bultii keessa namni tokko ka ilmummaan bichaa walitti hiitee jira.
ilmi bichaan bakka wanta ilmi jidduu isaanii jiruuf yoo dubbadhe yoo baasii afaanii dubbadhe hin jiraami hin fanaddaa jedhee si galee ka ilmummaan bichaan gamada xiqqishoo wayii akka walii hiitee teettuntu jira. Kun amma jireenya hin jedhamu waan akka mataa kiyyaatitti. Ani galee ilmi akkana walii hiite maal abboo mira qabnaa bar mira namummaa qabnaa nuti. Ilmaaf jiraachuun akka ati hoo ati ilmi dhiirallee ta'e intalli dhalallee waan tokko baastanii walitti dubbatanii wal lola rakkoon qabu wal lolanii sigalee wal caqacaqanii walitti dubbatanii yaada san hubachiisanii hubatanii wal hubachiisanii waliin haasa'anii yaada san mo'achiisanii yookiin mo'ataman rakkoon qabu garuu mo'atamuu hin barbaadan. Tamam. Mo'atamuu isillee mo'atamuu hin barbaadu innillee mo'atamuu hin barbaadu. Asbaachuu sababni isaan riizini san hin banneen maalidha yoo dubbadhe yookiin isatu waanaan jedhee namoota yookiin isitu waanaan jedhee namoota jedhanii jireenya isaanii gamada xiqqoo akkanatti akkatti rarraatee jirtan gamada ilmi jidduu nama sanaa jiraachuu qofaan kaka'e jechuudha. Sirrii miti. Sirrii miti kun. Sirrii miti. Isin galee ilmi isin jiraannan ilmi sun dhufe dhugaadha. Ilmaaf aarsaa kafaluun, ilmaaf obsuun, ilmaaf waan tokko dabarfachuun bareeda. Garuu immoo jireenya asitti hin dhaabattu isin nama waggaa 40 waggaa 50 waggaa 60 yoo tarisanii ol wajji jiraachuu barbaadudha. Isin galee ilma kanaafuu waan gaarii tokko barsiistanii bakka sanii isa baasuu qabdan. Waliin hoosoftanii waan tokko jidduu keessanii hiitanii baasuu danda'uudha qabdan. Yoo tole hin tole yoo toluu baate mootu bakka cabxe sanitti haa baasu jettanii murteessitanii jireenya san laaluun dirqama jechuudha. Laaluun dirqama. Kanaan alatti yoo dubbadhe hin mo'atamaan yoo dubbadheen akkana tahan jireenya taateen beektu. Shukran Habiibee. Isin galee mo'atamuun mo'achiisullee mo'atamullee jireenya keessa jirti waan ta'eef jechuudha. Tamam. Mee doktor